Ya kan biyya simbaase sadi benjirenya rakkoon biyya lafa baansa jabeenya dhuunfaa keenya taanaan rakkinne jireenya dhiibnerraa godaanne biyya biyyee keenya alama keessa tamansa ummanni keenya yaa rabbi yoomumaa buune lafa keenya furmaata rakka keenya sibbeeka waan nu rakkanne isaanirraa jiraatu rahmanni jitan qabne إلهنا سبك وانركنا لبديك يا كم تعلم فان ستمنى نمني سترى كتوامي دمي دمني ارحمنا منك يا رحمن سكدني هم ندرككم كم بيابك بينيا بيوتام باتف كولتاني تنيا سلا ونبرا دالا مكبينيا نورا كوبرا كيسا دالسانو كينيان دبرنا جسوب تنيا دالا كينيا أكتان كسي أكم تاو تنيا فرماتا نوبكني يا إلهي كينيا غاينون جدمي بوني لفقينيا ديرا دوبرتي كينيان hiree godaansa mudanne isaan irraa jiraatu rahmanni jitan qabne bakka namaa ga'u miti yaanni keenya akka namaa ta'uwwine jireenyaan bakkatti rakkatantu ta'e rakkoo keenya kanaafu godaanu taate hiree keenya bitaa mirgan jennu dhiyaatu fageenya karuma tolkaane tacha deemaa teenya achiin gahaan qabu deemu qofa keenya yoom bakka gahamu keenya of malee dhaloota yaanne isaanirraa jiraatu rahmanni jitan qabne dubbiin godaansa waan qalbii nama gubu bakka taane sattu akka bakkan qabu rakkoon keenya silas waa lakkoofsan qabu kanaaf kana jedhee dubbachuutti hin qabu gari dirqama baase kan sababan qabu humni dargaggeessa qotee waa gadhaabu obsaaf laalcha fagoo yoo laaluu dadhabu baratus wallaalus miilli lafan qabu baarii seenee naacha qurxummii qallabu gariin as gahee qabu du'eef jiraate isaan beekamne isaanirraa jiraatu rahmanni citan qabne godaansi baay'ise godaannisa keenya qalbiin ulaalese kan bara dhiheenya nyaate fite bahriin nafaa lafee keenya qallabaa qurxummii ta'e foon keenya mee walittiin waa qabu rabbiin keenya waan jabaatee isa toliyya taateenya kan saanu taasisu yoos nuraa dhageenya nu haa fayyifatu dhabaa dhibee keenya ni beeyta rabbii keenya waan nu keessaan sitti himanne isaanirraa jiraatu rahmanni citan qabne rabbiin waa fayyisu mootiin irra keessa dhibee keenya wal yaadachiisuun baheessa dhukkuba godaansa arraafi kaleessa of dhabuuf arguu dadhabuu tammeessa ayyaadannodhaaf hankaase yaabboleessa as keessa deddeemuun karaa nu fageessa beekaadhaaf beekumsatu waan kanaaf ogeessa yaada koo gabaabsee dhiisee baha keessa kan ergaa koo dhageessan dhibdeen godaansaa jawaan arganne isaanirraa jiraatu rahmanni citan qabne dubbiin kun kanarraa acha deemuun qabu dhaamsa koo gabaabsuuf yaannin ani qabu furmaan deenu qabnu akka ta'uu qabu bakka yaadan ga'u bakka irraa jalqabu dhalaa barsiifannu eegar bu'aan dhabu kan yaada faca'e walitti nu qabu beekaan yoo baay'ate akka ta'uun dhabu obsaan malee naqabu har'a faca'e waan har'a naamamne isaanirraa jiraatu rahmanni citan qabne إلهنا سبك ونركنه لبيكنيا كم تعلم فان ستمنه نمني سترى كتوامي دمي نمني ارحمنا منك يا رحمن
kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandiyaa kan kaaba kibbaan baadiyaan biyya keessa fi biyya alatti argamtan hawaasa keenya qaqqaalii egaa kanattaan sudhaan guyyaa hardhaa haaluma waliigalaatiin guyyaa kaleessaa irraa jalqabee gama toora sabaa himaa feesbuukii kanaanan ololliin tattaane tokko dogongorri gurguddaan tokko afuufamaa ummata keenya tokkummaa isaa itite kan adda harcaasuudhaaf fi diinni kallattii adda addaadhaan shiira xaxaa jira kana keessa ilaalchise maqaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatiin egaa Ustaaz keenya kabajamaaf jaalatamaa keessattuu yeroo ammaa kanatti ummata keenya qeef qabeenya isaanii irraa buqqaan akka isaan tasgabbaa'anii jireenya isaanii gaggeeffatanii fi manneen jireenya ijaarsisuu ummata beela'ee argitee hamma gammoojjiitti qaxxaamuruudhaan deeggarsa adda addaa taasisaa jiran tokkummaa argame kana addaan diddiiguudhaa fi namoonni tokko yaalii yeroo isaan taasisaa jiran argina maqaa Ustaazatiin ergaan hin taane tokko daddarbaa jira kanaan durallee feesbuukii maqaa isaaniitiin feesbuukiin baname tokko miti feesbuukii kudhanii olitti egaa kana ilaalchisee Ustaazni keenya guyyaa hardhaa dhaamsa dabarsan qabanii tokkummaan ummata keenya bakkuma jirutti akka itti fufuudhaa fi dhaamsa isaan dabarsaniitu jira egaa yeroo ammaa kana Ustaazni toora gubbaa jiranii Ustaaza keenya simannaa Ustaaz assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nageenyi badhaadha fayyuma? Nageenyi badhaadha gaarii galatooma ulfaadha. Ayyega barakallahu fiikum jazakumullahu khairan isin silaaftu waan toora Facebook kana gubbaanillee deemullee hedduullee quban qabdanu hojiin hawaasatu lafarratti hedduu isin qabee akka jiru anu quba qabaa ummanni keenyallee quba qabaa wanta gama toora Facebook kanaan deema jiru wantoonni tokko kana man gammachiifne ijoolleen xixiqqoon yookaan ammoo warroottan ta'e jedhanii shiira xaxuudhaan ergaawwan adda addaa dabarsaa jiran argaa jirra waan ta'eef ummanni keenya bakkuma jirutti tasgabbaa'ee ergaan kun gama keessanillee irraati akka hin darbin akkasumas ergaawwan kanaan dura waggoota kudhanii oliin dura darbaa turan kan yeroodhaan wal qabate erga san akka waan hardha hojjetametti fakkeessuudhaan ummata keenya gidduutti qilleensa amma ummata keenya gidduutti ititee jiru kan addaan bittinneessuudhaaf waan hojjetamaa jiru tokko argaa jirra mi waan sanillee dhageettanii jirtanii quban qabu mi haaluma waliigalaatiin namni isinii bilbilee waan toora feesbuukii kana gubbaan deemaa jiru namni isinii iyyaa'ee jira Ustaazuna? Galatooma ulfaadhaa bakka jirtan maratti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh nageenyi rabbii isin hundarrayyuu jiraatu akkuma beekamu meeshaan sabquunnamtii yeroo ammaa kana keessa duraanii situ itti murataa yookaan isi muraa jedhama amma immoo sis muruu atitti murachuu qofatu hin ta'in itti nama biraa muruutuyyuu itti dhalatee akkuma beekamu meeshaa sabquunnamtii yeroo ammaa deemaa jiru kana keessaa inni guddaan bakka guddaa gumaata guddaallee galata guddaallee nu biraa qabu tokko feesbuukiidha. Feesbuukiin nurraallee galata guddaa qaba gara fuulduraatti kan galateeffannu ta'a warra kallattii namni ittiin wal argee akkamtaan waliin jedhu argamsiisuu keessatti gahee guddaa gumaata guddaa qaba akkasumas immoo waan fedhan walirratti hojjechuu irratti yeroo as deebinee waa'ee keenya irratti immoo yeroo as deebinu ani yeroo ammaa kana keessa yeroon feesbuukii hordofee oduullee irraa dubbisu yeroon hin qabne keessan jira kan faallaa ta'uu keessaa inni tokko yeroon feesbuukii dubbisuudha yeroo dhabee xiqqoo waan adda addaatiin qabamee jiru kana keessatti feesbuukiin amma dura gara 11 oltu maqaa kootiin footoo kootiin suuraa kan koo bakka jirutti kan hin qabne kan hin of biraallee hin qabne kaafachuudhaan maqaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa jechuudhaanis ani feesbuukii Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa qabu kan koo maqaan Raayyaa Abbaa Maccaa jedha kan peejii jechuudha akkasumas Raayyaa Abbaa Maccaa maqaan abbaa immoo akka ingiliffaatti maqaan kan koo Raayyaa kan jedhamu akka oromeffaatti feesbuukiidha sun nama 5,000 ofirraa qaba peejiin nama 93,273 irra jira yeroo ammaa kana keessa banachuun kan koo seezamanummaa dhiheenyaati waan isin dhibu haasaan jirri amma gadhiisan kun utuu itti yaadaminiitii miti haasaa nama tokkoon haasaa miti haasaa marii qabu haasaa yaada kuusanii baasanii buusanii irratti haasaan fakkaata maaliif jennaan tokkummaa argamsiisuudhaa fi halkanii guyyaa barihee irratti akka taabamaa jiru himachuullee barbaanna osoo hin taane waanuma mul'ataa jiru hojii guddaa nu barbaachisa hojii gaarii hojii ga'eessa nurraa eeggata
yeroo ammaa kana keessa taabiin kun xiqqootii bakka ga'aa jira galma ga'aa jiru jedhe kun yaada jedhuuf kaasettii 2006 baheetu jira gaafa sana gareen tokko amantii hordofee waan inni rakkoo uummata islaamarraan ga'etu jira. Amantii tokko namni tokko dhuunfaatti guutuutti bakka hin ga'u sinun bakka hin ga'u irraa bakka namni bu'u beektota isaanii qofa. Waan jedhe hojjetan sana bara 2006 haasaa yeroo sana fakkaatti. Haasaa yeroo har'aa kana keessa bara 2006 fi har'a jidduu bara 2018 keessa jira yeroo har'aa kana keessa akka lakkoofsa faranjiitti bara 2006 kaasettiin sun kan inni hojjete. Isa sana dahoo godhatanii yeroo har'aa kana keessa yeroo nuti hawaasa keenya tajaajilu yeroo ummanni buqqa'ee sababa sabummaa isaanii qe'ee ofiirraa mana ofiirraa qabeenya waggaa 50 ol walitti kuusatan maatii waggaa 50 ol tasgabbiillee dhabaatan biyya ambaa keessa ollaa jiraataa turan buqqa'ee kana keessa sochii warra godhaa ture keessa namni amantiin keessa maal jedhee gaafatan jiru hawaasa buqqa'ee kana. Amantiin keessa maali wali isin hordoftan amantii kami namni jedhee gaafatu hin jiru. Akkuma beekamu uummata islaamaa durallee amantiiwwan biraa biyya keessatti argaman warri jalqaba akka naannoo biraatti ka'anii dhaqan warra naannoo sana jiraatu alatti nama naannoo biraa jiraatu uummanni naannoo biraatti ka'ee dhaqee amantiiwwan biraatti kan jalqaba simannaa godhe uummata islaamaa durallee amantiiwwan biraatti maaliif jennaan yeroo amantiin tokko warri hordofu qofti walitti birmatee jedhu miti yerootiin amma yeroo nama hunda nama lammii kanaa dhiigu barbaachiftu waan ta'eef uummanni amantiiwwan biraa hordofan hundi isaanii nu dura utuu uummanni islaamaa kun ta'ee dhaqanii birmatanii dirmannaa isaan fakkaattu dhaqanii gumaata isaanii uummata illee kakaasanii waan arganillee dhufanii gabaasaallee godhanii sana booda nuti marsaa meeqaffaa irratti dhayine yeroo har'aa kana keessa maqaa kan kootii fi nama tokko nama kan amantii hordofu jedhanii gaanii oduudhaan hin dhagaye malee amma wanaatu Facebook irrattis hin argine yeroo hin qabu namatu bilbilee waan akkanaas irratti deemaa jira waan akkanaa irratti deebii kennii jennaan egaa deebii kennuun bara tokkoon wanni isin dubbattan sun sirriidha jechuu ta'a haa ta'u malee immoo namni meeshaa tokko namtii maqaa kootii fi footoo koo haaraya ofirratti maxxanfatee ololan irratti oofuu eega jalqabe har'aa miti. Akkasumas Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa jedhee namni kuma meeqaan nama of jalaa qabaa Raayyaa Abbaa Maccaa jedhee meeqaan of jalaa qaba. An Ustaaz Abbaa Raayyaa Abbaa Maccaa nama jedhee peejii banattee hin qabu. An koo maqaan Raayyaa Abbaa Maccaati sanuu sababa jarri peejii maqaa kootiin baname 11 ga'eef dirqama taanaan irratti mari'annee banachuu qabda malee maqaa kan keetiin yoo inni waa balleessi akkamittiin timtaa jennaanan banadhe kan yeroo addaa kana keessa suuraa ofirraa qabu kanuma adda poosti godhe yookaanis immoo peejii korra kaayyadhe fuudhanii kan ofirra kaayyatu kan ofii fakkeessuudhaaf jecha ummata kana dhuunfaadhaanis kadhadhee hin dadhabee gamtaadhaanis peejii irrattis barreessee hin dadhabee yaa jarana wanni gara fuulduraatti badu waan jarri hadda hojjetan waan hin shakkee jiruuf wanni gara fuulduraatti hojjetanu anan ilaallatu ummanni peejii kana waa balleessuudhaa deemu maqaan kiyyaa miti maqaatu kiyya suuraatu kiyya malee anaa miti jechuu beeksifataan ture ammas hawaasni keenya bakka garaagaraa jiraatan tokkummaa fashalsuudhaaf yookaanis immoo ga'ee nuti hojii nuti hojjetaa jirru kana gufachiisuudhaaf warri maqaa fi suuraa keenyatti gargaaramee maqaa nama tokko maqaa amantii dhahatee waan akkasii hojjetaa jiru maqaan ana malee ana ta'uu dhabuu hawaasni keenya bakka garaagaraa jiran akkanaa hubatanuun barbaada galatooma. Ayyee Ustaazuna hedduu galatooma eegaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota keenya Feesbuukii kana akkaataa fayyadama isaa irrattidha hundoofnee hundumtu keenya of eeggannoo taasisuu barbaachisaa warroota washeer gootanillee walaayee gootanillee hubachuun barbaachisaadha. Kommentillee warroottan kennitanillee yeroo ammaa kana keessatti of eeggannoo namootan diinonni waan hedduu ni dalagan warroottan tokkummaa uummata keenya itite kan addaan bittinneessuudhaaf hojii adda addaa ni hojjetan jala fiiddanii warroottan kan hordoftanii kommentii kennitan irratti of eeggannoo taasisuudha qabdan keessumattuu eegaa Ustaaz Raayyaa eegaa turtiin keenya gabaabduu waliin taasisne hedduu isin galatoomfanna akka waan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa qabsoo uummata Oromoo bira dhaabbachuu dheengadda eegalanitti namootan fakkeessanii dubbatanii jiran Ustaaz Raayyaa waggoottan
26 dura qabsoo ummata Oromoo keessatti warroottan qabsoo ummata Oromoodhaaf aarsaa gurguddaa kaffalan keessa waliin qabsaa akka turtan anis ni beeka ummanni kennallee ni beeka egaa kanarratti illee mee waan isin akka haarawatti qabsoo ummata Oromoo lakki waan ummata Oromootiyyuu quban qabu jedhanii warroottan dubbatan argitanii tokko illee argaa waan jiru fi kanarratti wanni isin dabaltanii jiraate yaada keessan osoo itti dabalatan galatooma kunoo jetti Oromoo yookaanis immoo kunoo fagoo jira jettee yaa kan yaadaa jirtu in qallate seetee yaa kan nan cabe seetu ani nan qallate malee hin cabne nan ciise malee rafne nama ciise hunda irrinni qabu na bira teessee namatiin hin jira saba kana dhugumatti ittiin cabe ittiin dhahamellee warri na beekaman guddoota keessaallee warri biyya alaatti argamu keessatti warri guutuu argee ani biyya naannoo itti dhalate naannoo Jimmaarraa argeedha kan hin beeku sababa kanaaf jecha baadiyyaa magaalaa isaa bahaa fi dhiyaa Harargee namni Harargeetti dhalate yookaanis immoo naannoo Harargee ta'e amma koo Harargee beekaa yoo hin jedhee xiqqoo ani hin beekne egaa miilaan biyya Harargee kana guutuutiin keessa ijoollummaa kiyyaaniin keessatti deemaa ba'e wanni sun narraa nafne hamma waggaa 7 darbeetti maqaan adda addaa natti maxxanfamuudhaan kan inni hidhamaa tures achi keessatti waan himachuu hin barbaachifne waa hedduutu naa dhihaata kallattii kan kee kanaan fayyifachuu fi kallattii kan kee kanaan jechuudhaani wanni hedduun keessumsiisaan ture warri na beekaa warri na beekne immoo waa'ee koo haasa'uu hin danda'u akka nama qilleensuma irratti haasa'u malee waa'ee koo hin beeku waan ta'eef waa'ee koo namni beeku qofti haasa'u warri na beekaa anjira arra warri guyyaa keessa tarii deemaa sabummaan deemaa oliin goru wajjin dhalattaa karaa deemaa ol sittiin goru kanarratti dabalata Jamaal Aliyyii na bira jira Ustaaz Jamaal Aliyyiitiin dabalata waan yeroo ammaa kana keessa jirri waan kana kaasee maal barbaadaniiti maal ajoomaniiti isa jedhu dabalata Ustaaz Jamaal Aliyyii daqiiqatti hanga qabnu kana irratti naafatu muruun isin jira isa kan asirratti Ustaaz egaa isin waan hawaasa hojjettanii dhugaa rabbii yeroo ammaa kanatti gaafii waan akkasii anafaal akkasii an keessatti isin gaafachuun hedduu waan nama saalfachiisudha maalinnaan ummanni bal'innaan isin beeka warri shiira xaxu warra immoo daba barbaadu warri tokkummaa uummata kennaan jaalanne hojii akkasii an yeroo hedduu ni hojjetanii ummanni kenna of eeggannoo haa taasisuu fi dhaamsa kanallee dabarsaa jirtan malee maalinnaan bal'innumaa waan beekamullee ta'uusaa hojiidhaan egaa bara kana keessatti akkaan mashguula taatanii jirtan hojiin hawaasaa sanii baay'atee jira ummanni kenna immoo hojiin bara kana wanni isin nu dhageessiftan miidhama hawaasa kenna waan nu dhageessiftan jira jedhuuf immoo gara Ustaaz Jamaal Aliyyii osoo hin dabarsin ummata kennafillee wanni isin gammachiiftan abshiraa ummata kenna nu eeggadha wanni isin jettan jira baran jira yeroo ammaa kana keessa namni akka ummanni jedhu kan utuu hin ta'in utuu amantiidhaanis garaanis fagoo fi dhiyoodhaan waliin qoodini yeroo ammaa kana keessa walitti deemnee hayyootaa fi beektota biyyattiin qabdu sabattiin wajjiniin yeroo nuti wal haasa'aa jirru keessa jirra akka mataanu isatti aanu maal hagoonu isatti aanu yeroo jennu kana keessa jirra gumaata wal qooddannu keessa jirra akkasumas immoo filmaata dhiyoonya gaggeeffamee Dr. Abiyyi mo'ate kanarratti ummata isaa gammadu hundaan baga gammadanii jira ummata isaa hin gammanne immoo itti gammadaa mattumaa eega dhaynee maqaadhumaafillee dhaynee achi geenye mattumaa waa uusisikaa goobana hin turra maleen urraa ajette boombiin jedhanii ilkee dadhabaa sana muka gogaa qabatte ni turra malee numa urraa jettee jedhanii kanaaf wanni amma itti jiru kan haala amma xiqqoo yeroo amma mataa ol qabannee ba'aa ofitti daballee yeroo immoo kennanii fi biraa gallu osoo hin taane yeroo nuti wajjiniin hojjennee halkanii guyyaa yeroo amma warri gareen maqaa balleessuu kantii kanaan ka'anii yeroon isaa itti dhihaadha meeshaa qulqullumtii kunoo meeshaa sabni bilbila jira namni imeelii jira feesbuukii jira waatsaappii guruppii adda addaa irratti namni waan kan evidensii ragaa adda addaa argachuu danda'a waan ta'eef namni tokko dhuunfaatti maqaa namaa balleessee yeroon inni itti milkaa'u galgala isaa keessa jira xiqqoo lafatti itti dhiheen jedha akkasuma wajjin waa'ee hawaasaa gamtoomnee akkamtaan waliin jennee isii arganne harkatti qabannee isi argachuudhaa deemnuuf immoo akka gara fuulduraatti tarkaanfannuun dhaammadhaa
dubbiin olola dhuunfaa maqaa kootii fi maqaa namaa ani waan kana barreessuuf yeroo yuun argatu barreessuu isaati yeroo dubbisu yuun argatu jalqabame kun garee milkaa'insa gara fuulduraa Oromoo irratti afaan Oromoo haasa'anu warra afaan Oromoo haasa'anu sibii baay'ee nama rakkisaa garee sanatu jira. Gareen sun yeroo jarri qabata ka'an keessan jiru sa'aatii kana keessaa yeroo jarri fashalalu keessa jira maaliif jennaan itti dhiyaadha namni akkanatti ragaa qabatamaa bilbilee wal argee bilbilaan onlaayiniidhaan wal argee maaliif akka jiru hawaasni gargaraa ganama nu argaa jira waan ta'eef yeroo jarri keessa milkaa'an hin jirru jedha. Kana fakkaatti Jamaal Aliyyiin nu dabalata qabamee. Ayyee Ustaaz itti kenna Ustaaz Jamaal Aliyyiiti. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaaz akkam jirtan nageenyi badhaadha fayyaa? Nagaa alhamdulillah gosa nagaan jiraatan. Egaa hedduu galatooma mee haala yeroo am qabatama amma ummanni keenya keessa jirutti suura Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa maxxansuudhaan akka barbaadaniidha naa taatu maxxansuudhaan ergaaleen tataan dabarfachuu namootaan dhuunfaa tokko waan isaan gaggeessaa jiran argaa jirra waan ta'eef wanni kun yeroo ammaa kana keessatti mee maaliif barbaachise waan akkasii taasisuuni kanarratti isin maaltu isinitti dhagaame ummata keenya ammoo waan kana jala deemee komentii share like godhuudha fi burjaa jawuudha fi dhaamsiisin dabarsitan maalidha? Maashaallah dura waraanda dura khuniisla yeroo nammaa yeroo waan nama tokko irratti dubbatanillee miti deebisaan irra kannanillee miti wallaala deebisaan isaa jalaa usuudha akka afaan Oromootti jira sablisuun jalaa callisuudha jaanitti kana silaa deebisaan isaa callisuudha ammoo haa ta'u akka shari'aa islaamaatti ammas akkuma namummaa tokkottu deebisaan waan kanaa imaamni islaamaa tokko imaam Shaaxabii jaanii akka jee shari'aan islaamaa waa shan eeguu dhuftee je akkuma dhiiga laattu jechuudha wahuma shaniif dhuftee je amantaa eeguu dhiiga namaa eeguu horii namaa eeguu saba namaa eeguu naamusa namaa yookiin maqaa namaa eeguudhaaf dhuftee je maaliif jennaan keessaa amma dubbiin keessaa fudhannu ta maqaati waa'ee maqaa kanarratti maqaan du'uu irra wayyaadhaa jette Oromoon dubbiin maqaadhaa dubbiin naamusaa laafaadhaa miti shari'aa islaamaa keessatti yoo bal'ifnee ilaalle akka gaariitti maqaa namaa balleessuun guddaadha waan yakka ilmi namaa hojjetu keessaa ka irra guddaa jedhamee ilaalamu jechuudha. Kanaaf wanni kun ta'eef amma gabaabatti adawwiin nama seenuu hin danda'uu jedhan mana namaa Oromoon har'a tokkummaadhaan osoo amantaa waliin fillee osoo sabaa osoo kutaadhaan waliin fillee gosaa waliin fillee tokko taatee mana sii jaarrannaan jaarmee mana kana keessa seenuu dadhabanii adawwiin alaanarratti seenuu jedhan nama mana jaarratee mana keessa jiru yoo keessaa namni irraa banu jiraate malee keessaa banuu jechuudha kun mallattoo munaafiqaatii dubbii munaafiqaatii kana wanni inni jiru nan gabaabdutti dura akka waliigalaatti namuma hunda warra FB fayyadamuu fi nama hundaanuu wanni inni jedhuun nasihaa jechuudha akka namummaattis akka amantaattis namni maqaa isaatiin akka hojjetu maqaa namaatiin akka waan hojjenne maaliif jennaan waan ulfaatu kiiloon mijaananii waan bal'ina lafaatiif kana mitiraan mijaananii waan jiidha qabu waan akka bishaanii weelkaadhaan safaranii namammoo afaaniin mijaananii waan afaan isaa keessaa bahuun jechuudha. Kanaaf jecha namni hundi kuma waliigalaattu osoo maqaa ifiitiin waa hojjete maqaa namaatiin miti maqaa ifiitiin jechuudha. Irra qaalii waan namni addunyaa kanarra qabu maqaa sani. Kanaaf akkaan jiru gabaabsee karaa dheeraa miilaa gabaabsaa dubbii dheertuu manguddoo gabaabsaa akka jaanitti ilmarra dubbii abbaa fakkaataa dubbiin tun dubbii obboleessa keenya Raayyaa Abbaa Maccaa hin fakkaanne silaa deebisaallee akka nuun hin barbaachisu ka isaatiif osoo hin ta'in kanuma nama hundaatiif akka waliigalaatti namni waan dubbatu waan jedhu fedhe hundaa'u maqaafiitiin osoo jee gaariin jaa kana uummanni Oromoo osoo deebisaarra kennuu baatee caljaa'uudhaan deebisee hin gabaabdutti kana qofa osoo hin ta'in waan kana fakkaatu hundaa'u jechuudha. Hayyee Ustaaz jazakumullahu khairan hedduu galatooma egamee dhumarratti egaa haaluma wayitaawwadhaan yeroo akkanatti biyyattii keessatti muummichi ministeera haaraa ni dhufaa jira Dr. Abiy Ahmed namni Oromoo bakka san qabachuudhaaf jira mee kanaan wal qabsiisee maaltu isinitti dhagaame uummata keenya waan kanaaf gammadaa jiruufillee waan kanaaf gammachuu isaa biyya keessa biyya alaatillee namni Oromoo bakka san dhaqqabuu isaaf gammadaa jiruufi maal jettanii isin immoo maaltu isinitti dhagaame muummichi ministeera haaraa dhufaa jiru kanarraa maaltu eegama?
afaan Oromootti kijaan qabsoon beera burraataa ajaan dura bakka tana dhufuun akkamitti dhufee wal gaafannu namni kun akkaataan inni bakka tana dhufee du'aa fi du'aaidhaan dhufe namni itti du'ee namni du'aa'itti godhee dhufe akkatti dhufe qofa yoo beekne fuuldura akkaataa itti tarkaanfannu beekuu ni dandeenya namni akkarra dabree dhufe beekee akka fuulduraa beekuu ni danda'a kanaafuu hangabaabdutti kiniyyuu arraan tana namni bakka tana dhufe kun uummata Oromoolee miti ka biyya tana guutuuti rakkoo biyya tanaa hunda hiikuudhaaf Oromoon mirgaa bitaan fuulduraa fi duubaan dhaabbattee hedduminatiitiin beekumsasiitiin qabeenyasiitiin waa hundaanuu dhaabbattee rakkoo fuulduratti deemnu kana wajjin dhaabbattee furmaata godhu qabdiin caa anammoo akka nama tokko yoo na gaafatte gammachuu guddaatu natti dhaga'ama gammachuu tana dillee akka biyya keessaatti ibsannellee waliin jenne baga gammaddanillee waliin jenne namutti gammadu qabaan jaa abbaatti hin gammanneen ammoo silaahuu adeemsa dhufurratti yookaan gammadaa yookaan arguuf ta'an jaa gabaabdutti ummata keenya ummata Oromoodhaatiin akkasumas ummatuma Itoophiyaa guutuunu lammii Itoophiyaa guutuudhaan baga gammaddaniin jaani akka dabreerraa akka tijeernu kana kafa caalu rabbiin waa godhuu jaa. آمين بارك الله فيكم أيه أستاذ جزاكم الله خيرا هدوا سنجلة فنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ رايا نوكلنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا أوه إسين اللي راتي نمرة وبربانا ما جدا إيجا ممتش من السراهارا نفوكنا على نسين اللي دام سدبرستني جرتني ممتش من السراهارا نما أورومو تقرأ تو يسوي جد أم بكسان كبتشوكن كمي ترجتني دبلتان مو مالتو سنيد نجامي ومتى كنا في اللي دام سدبرستني جرتني أمو مال إنه أمني كنا مال أيقوك إيرو في اللي مو مال لامتن تولي إذا توما ممتش من السراهارا jarri egaa waggaa 25 jaati mootummaa Dawaa'ii mootummaa Itoophiyaatti wajjin jiranii garuu jaraan osoo hin ta'in hawaasa qabsaa'ee dhaabbatee itti wareegamee fidee asiin ga'e hawaasa keenyan galateeffadha hawaasa bu'aa hawaasaati jarri kuni. sochii bu'aa sochii hawaasni fidee jara kana argamsiise akkuma itti aanaan akkuma itti gaafatamaan pirezidaantiin naannoon Oromiyaa jedhanitti bu'aa hawaasaa ta'uun isaaniif mul'ataadha waan sila karaa dheeraa deemanu kallattii gabaabsuudhaan bu'aa hawaasaa warra biyya keessaatii fi warra biyya alaa qabsoo hogummaa qabsoo hayyummaa akkasumas qabsoo gamnooma qabsoo beekumsa ofii itti lafa buusan hawaasa biraan ga'uu danda'anutu fi hawaasa waan sana dhaga'uu fi hayyuuwaa kana itti kennutu wal argatee sochii kana uumee sochiin kun immoo jara kana argamsiistee fiddee asiin geesse fiddee erga sin asiin geesse bakka muummicha ministeeraa siin immoo eega siin geesse wanni amma irraa eegama jennee yaannu akka Oromoo qofatti miti yeroo ammaa kana keessa isaan akka kana ammaan duraatti mootummaa naannoo Oromiyaa qofaa miti kan isaan bakka bu'anu mootummaa Tigirees bakka bu'u mootummaa Amaaraas bakka bu'u sabaaf sablammoota 80 wajii biyya kana keessatti lakkaa'aman hundaayyuu manni keenya bal'aadha Oromoo manni isaa bal'aadha nama hundayyuu ol galchaa yaada jedhanu yeroo akkanaa keessa jiru akka dhaamsaatti wanni nuti isaaniitis haga ergaan kun jennee dhaamanuu ummataati utuma ummata mirgisaa sarbame sababa sabummaa isaatiin amma dura hidhamaa ture hayyoota beektota yeroo ammaa kana keessa mana hidhaatii qabnutu warra achi keessaa ba'antu jiru sababa sabummaa isaanii warra sammuun isaanii hojjechuu didee yeroo amma erga hidhamanii turuurraan kan ka'e kan jiraachuun jiraallee hin beekamne beektota fila sammuu isaaniitti gargaaramne bakka guddaa sabni kun ni ga'a jedhamee yaadamu mana hidhaa jiran sanarratti jaraa wajjiniin ni akka jarri hojjetanu akka jarri akka ta'an ta'anii bakka sana isuma kanaayyuu yeroo isaanii eeggatanii maaliif jennaani biyya bulchuun qoosaa miti maatii bulchuun waan isin nama gootu namni maatii ofii bulfate iyyuu hin beeka ijoolleen 3-4 yoo taate haala 4 qabdi haala meeqa qabdi biyya kana keessatti immoo sabaaf lammoonni jiran saba 8 fi waan ta'aniif sabni kun hundi aadaa deemsa taataa bulchiinsa dheera waan hunda kan mataa isaa qaba akka kanatti nama sana hundaafuu bakka 8 meeqatti bahanii jara kana hundaafuu wal qixa yaadu waan ta'eef
beektota keenya warra amma dura maqaa sabummaa isaaniitiin hidhaatti hafanii warra ammas immoo beektota keenya warra bahanii jiran wajjiniin akkam ta'an waliin jedhanii amma booda gaa'ii dubbiin isin ilaallatti nu laallatti waluma laallatti jedhamee yeroo akkam ta'an jedhamee gaafatamee dawaa kana gariin muka beekaa gariin baala beekaa gariin immoo hidda beekaa akkuma jedhamu inni gariin hidda fidee gariin muka isaa fidee gariin qola isaa fidee gariin baala isaa fidee gariin ija isaa fidee walitti qoricha taasisuudhaan irraa hawwaa jechuudha. Uummata keenyaan immoo yookaanis qeerroo sochii guddaa wareegama guddaa kaffalteen immoo wantan jedhu gafilannee gaafin adda addaa nuti ka'uun hin mala. Isa kana waan jetti addunyaa kana keessatti umurii keenya keessa hubanne baay'ee qabna. Yeroo ammaa kana keessa biyya Masrii keessatti Muhammad Bursi eegani isaa qabate sa'aatii 3 taayitarran keenyeen sa'aatii 3 booda sochiin itti ta'e suni biyyuma hundattuu hojjeta waan ta'eefi sochiin akka kanaallee yoo dhalate yeroo fashalsinu yeroo aarii waan nu aarsu yeroo isaan godhanu offollee suuta jennee aarii kana tasgabboofnee wahiif nuun jedhe jechuun nu galtee akka tasgabboofnee yeroo kenninee fi qotee bulaa tokkotu kaleessa naannoo tokko naa bilbilee nuti amma booda muummichi ministeeraa eega filame isaaf yeroo kennuudhaaf akka naannoo keenyaatti hamma waggaa 3 beela'uudhaaf of qopheessine jedhe. Maal jechuudha? Rakkina keenya yeroo haasaan nu keessa jiru maaliif? Bakka silaa waggaa dheeraa deemne hin geenye jennu achitti eega miilli keenya miila tokko achi kaayyenne miilli gariin bakkeetti eeganu hafe hanga miilli keenya ol gallutti nu waggaa 3 biqamne amma waggaa 5tti beela'uudhaaf illee qophiidha. Nan galateeffadha. Ergaan kun muummicha ministeeraa sana qabuun jedha. Hawaasa keenya kan biyya alaa kan biyya keessaafis hamaa koo hamataa koo yoo amma dura hamataatti beeyte hamaa keetii bakka sana ga'eera yoo gaariitti beeytes maala gargaaru jechuudhaan yoo hamaatti beeytes keetuma aniin kun jechuudha. Raayyaa Abbaa Macaa anumtinu yoon ka'e nama waa balleessu ta'e waa balleessuu isaatii wajjiniin namichi kun kooti jechuu akka naa hubatu. Kana yeroo naa hubate akkuma kanatti namicha kana eegani sadarkaa muummicha ministeeraatti filamee sadarkaa kana ga'e hamaatus kooti turus kooti jedhamee bakka inni irraa maqe sirreeffachuun bakka inni dogoggore qajeelfachuun dhiisanii biraa galuudhaa baatanii hawaasa irratti hojjetanii hawaasa irratti tasgabbeessanii yeroo kennisiisanii akka inni bakka yaadee fi yaadameef kallattii nun ta'uu numa eeggatti dubbiinii jechuun dhaamsa maddaa galatooma. Ayyee horaa bulaa deebana Ustaaz hedduu isin galatoomfannaa dhaamsa nu dabarsisaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo daandii haqaatiin yeroo biraallee bal'inaadhaan mata dureelee adda addaatti kan walitti deebinu ta'a. Hayyee nagaatti wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaatti. Ya kan biyya simbaase sadi benjirenya rakkoon biyya lafa baansa jabeenya dhuunfaa keenya taanaan rakkinne jireenya dhiibnerraa godaanne biyyee keenya alama keessa tamansa ummanni keenya yaa rabbi yoomumaa buune lafa keenya furmaata rakka keenya sibbeeka waan nu rakkanne isaanirraa jiraatu rahmanni jitan qabne إلهنا سبك وانركنا لبديك يا قم تعلم فان ستمنى نمني سجرا كتوامي دمي دمني ارحمنا منك يا رحمن سكدني هم ندرككم كم بيابك بهنيا بيوتان باتف كولتان تنيا سلا ونبرا دالم كبنيا نور كوبرا كيسا دالسانو كنيان دبرنا جسوب تنيا دالكنيا أكتان كسي أكم تاو تنيا فرماتا نوبكني يا إلهي كنيا غاهنون جدمي بوني لفقنيا ديرا دوبرتي كنيان هيري قدانسا مدنة إسان الراجرات ورحمن نجتن قمنه بكنا ما قومتي عني كنيا أكنا ما تووين جرينيانا بكت ركتن تتيرك وكنيا كنا فقدان تتير كنيا
بتامر جنجنو دياتو فجينيا كارما تلقاني تجدي ماتينيا أتشنغهان كبودي موكو فكينيا يوم بكا غامو كينيا of maleda lo tayane isani rajirat wa rahman jitangamne dubbi godan sawan qalbi namagubo bakatane satwa ka bakangabu rakon kenye silas wala ko sangabu kanaf kana jede dubbajo tingabu gari dirkam abbase kan sababan kabu humni darga gesa kote wa gadabu obsabla aljafago yolalu dadabo baratus wallalus min lafangabo bari sene nacha kurtummi kallabu garinas gahe kabu duef jirate nisambe kamne isanir rajiratu rahmanni chitangamne godan sibayi se godan sakenya kalbinu lale se kambara dihenya nyate fite bahri nafala fekenya kallaba kurtummi taifon kenya me walitinwa kabu rabbin kenya wanjabate satoliyataatenya kansanu atasisu yosnurada kenya nuha fayyifatu dabadi bekenya ni beita rabbi kenya wanu kesan sitti manne isani rajiratu rahmanni chitangamne rabbin wa fayyisu motin rakesa dibe kenya wali adachisum baesa Nukuba godansa rafi kalesa ofdabo fargo dadabo tamesa ayada noda pankase abolesa aske saddimun karanu fagesa beka dalbe kumsatu ankana fogesa yada ko gababse ndise bahakesa kanerga goda gesan dibden godansa jawan arganne isani rajiratu rahmanne jitangamne dubbin kun kana raja je mungabo adamsa go gabab sobyanin anikabo furmande no kamno aketa kabo bakaya dangao bakra jal kabo dala barse fanno garbo andabo kayada facay waliteno kabo bekayo bayate akata hundabo obsamalen nakabu harra facay wan harrana amamne isanir rajiratu rahmanni jitangamne ilahana sibeka wa nurakane libekenya gamtarum fa sittimanne namni setara katewa me dame namne irhamna minka ya rahman